Ijaan argaa Maatiikoo tasa hin jaallatu. Maaliif akka ta'e anumaaf gaaffiidha. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jechaa qophii keenya irraatiin argaawwan garaagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun nu wajjin turaan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Ariifannee wal fuunee dafnee adda baane. Ani maqaan koo Diimargaan jedhama. Iddoon dhaloota koo godina Horroo Guduruu Wallaggaa, aanaa Jimmaa Gannatii, magaalaa xiqqoo kan taate Roobgabaadha. Ijoollummaa kootiin gara magaalaa Finfinneetti dhufeen obboleessa kiyya bira taa'ee barnoota koo kutaa tokkoffaarraa kaasee hangan kutaa 12ffaa xumurutti achuma magaalaa Finfinnee keessattaan barachaa ture. Turtii mana barnootaa kootti jireenya jaalalaa jalqabeen ture. Yeroon sadarkaa lamaffaa ga'e mucaa maqaan isaa Naabeekii jedhamu tokko waliin jaalalaan eegale. Naabeekiin nama baay'ee bareedaa fi dhaabbii gaarii qabudha. Anaaf Naabeekiin kutaa salgaffaarraa kaasnee osoo wal jaallannu obboleessi koo akkan jaalala jalqabe na bare. Nattis eekkamee eekkamuurras darbee reebichaan na adabu yaale. Garuu anaan na deebisuu hin dandeenye. Naabeekii waliin hin dhaabbatiin jedhee yeroo hundaa hin reeba. Ani isa dhaga'uu hin dandeenye. Yeroo sichatti namni Naabeekii irraa adda ba'e naan jedhu anaaf diina koo ture. Obboleessi koo yeroo waliin si arguu hin fedhu naan jedha. Ani immoo isaatii yoon sodaadhes jecha isaaf iddoo kennuu hin dandeenye. Osuma haala kanaan jirru naaf gamnaan reebichi obboleessa koo Naabeekittiin himadhe. Maal naaf wayyaa gaafan jedhuuni si fudheen badaa tole naan jedhii wal fudhannee bannaa naan jedhe. Jennaan anis yaadichi furmaata natti fakkaate tole jedheen isa faanaan bade. Jaalala jalqabnee jajjaaffarratti Naabeekiin na fudhatee gara magaalaa Jimmaa dhufne. Yeroo booda anaaf innis eebba haadhaa fi abbaa malee haadha manaa fi abbaa manaa taanii jireenya eegalle. Mana kireeffannee osuma jirru adeemsa keessa anaaf Naabeekiin wal dadhabaa dhufne. Yeroo hundaa jeequmsa malee boqonnaa hin dhabne. Ani hojii dhuunfaa koo hin qabu. Inni immoo hojii hoteelaa qacaramee hojjeta. Kana keessaa garuu nageenya jaalaan jiraachuu hin dandeenye. Obboleessi koos akkamitti akka bilbila koo argate hin beeku. Boo'ee hadiraa kee kottu deebi'i naan jedhee jechoota garaa nama laaffisan fayyadamee akkan garsaatti deebi'u na taasise. Anis Naabeekii dhiiseen gara magaalaa Finfinneetti hin deebi'e. Ji'a lama erga Naabeekii waliin dabarseen booda xalayyaa gabaabduu tokko barreesseen gaafa inni hojii deemu ani immoo mana kaa'eefiin bahee sokke. Xalayyichis na hin barbaadiin kan ibsuu fi akkan gara obboleessa kootti deebi'ee irratti barreesseefin isa dhumaaf adda irraan bahe. Ariifannee wal fuunee dafnee adda baane. Ergan gaafa Naabeekii magaalaa Jimmaatti dhiiseen dhufee ijaanis ta'e bifa kamiinuu argeen hin beeku. Amma barnoota koos xumureen hojii barbaacharran jira. Jaalala dhaabbataa hin taane nurraa haa fageessuun dhaamsa koodha. Galatooma. Gorsa warra dhiiraaf. Jiruu kee keessatti jaalalaanis ta'e waan fedheen iyyuu dubartii hin miidhin. Dubartii jechuun ji'a 9 guutuu garaa ofii keessatti si baattee cinqii meeqaan si deessee si guddistee kanaaf haadha siif taate. Garaa tokko si wajjin dhalattee obboleettii siif taate. Jiruu dagaagoo gaarii hamaa icciitii kee eegdee si wajjin barattee bakka ati ooltee bakka ati jibbitu jibbitee hiriyyaa siif taate. Warra ofii ishee kan jiruu isaanii dhiisanii guddisuuf guban mara dhiistee si jaallattee sitti heerumtee niitii siif taate. Si jaallattee si wajjin jiraattee halkaniif guyyaa si wajjin dafqitee daa'ima ji'a 9 guutuu garaatti baattee dhiiga keessiif kenniti. Fira garaa abbaa keetii, fira garaa haadha keetii irraa dhalatte dhiiga ishee waliin lakkooftee fira siif taati. Kanaaf dubara hin miidhin yoo dandeesse gammachiisi malee. Hawwii Oromoo irraa. Isaaf jedheen warra koo irraa adda ba'e. Ani maqaan koo Biyeelliin jedhama. Bakki jireenya koo magaalaa guddoo Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinneedha. Bakki dhaloota koos asuma magaalaa kanadha. Obbolaa dhiiraa 2 fi dubaraa 3 nan qaba. Ana waliin maatiin koo ijoollee 6 qabu. Abbaan koo jaalala guddaa nuuf qaba hunda keenyaafuu. Harmeen koos akkanuma. Ani maatii koo keessaa isa dhumarratti dhalatudha. Obboloota koof ani eegoodha. Obbolonni koo 5 isaanii fuudhanii heerumaniiru. Barnoota koo kutaa 1ffaarraa kaasee hangan kutaa 5ffaa ga'utti magaalaa Finfinnee keessatti baradhe. Sana booda obboleettiin koo tokko gara magaalaa Bahar Daaritti na fudhattee kutaa 5ffaarraa kaaseen hangan kutaa 9ffaa ga'utti ishee birattiin baradhe. Yeroon ishee bira turetti yeroo boqonnaa koo daa'iman kunuunsa, yeroo barnoota koo immoo barnoota koon baradha. Egaa ani turtii barnoota koo yeroo sanatti mucaa tokko waliin humnaa walitti michoomne turre. Mucaan kun akkuma koo obboleessa isaa bira taa'ee barnoota isaa barata. Maqaan mucaa kanaas Addaa Dirribaa jedhama. Ani ergan magaalaa Bahar Daar obboleettii koo bira dhaqee gaafan kutaa 7ffaa ga'u Addaan waliin jaalala jalqabne. Innis ta'e ani isa hin gaafanne calluma jennee yaadaa walii galle. Ergasii amma sa'aatiin barumsaa gahee jedheen ariifannaan hojii koo dalagadheen osoon yeroo barumsaa hin gahinan Addaamu arguuf jecha durseen deema. Innis akkasuma akka nama wal beellameeru achitti wal argina. Yeroo wal arginus lamaan keenya gammachuudhaan guutamna.
Waliinis laayibrarii deemnee kitaaba garaagaraa dubbisna. Yeroo keenyas waluma faana dabarsina. Osuma akkas jennu kutaa 8ffaa turre salgaffaa geenye jennaan ani as gara magaalaa Finfinneettiin deebi'e Maatiikoo biratti. Yeroo sichatti addaamuudhaan lammata hin argu jedheen ture. Uumaan garuu hunda isaaf karoo waan qabuuf osumaan karaa bilbilaa wal argine walii gallee bilbilaan osuma wal yaadannu anis innis barnoota keenya xumurree gara yuunivarsiitii galle. Inni yuunivarsiitii Hawaasaa gaafa dhaqu ani immoo yuunivarsiitii Walloon dhaqe. Achi keessas waggaa 5 turree booda barnoota keenya xumurree baane. Akka carraa ta'ee Addaamuun yuunivarsiitii Hawaasaa irratti leekchararii ta'ee qacaramee hojii achumaan itti fufe. Ani immoo as gara Maatiikootti deebi'een magaalaa Finfinnee keessaa hojii daldala baankii Itoophiyaa irraa argadheen achiin hojii itti fufe. Egaa turtii amma kanaa keessatti jaalalli anaaf Addaamu waliif qabnu osoo hin cabin hin dabin as ga'e. Erga hojii argannees booda jaalala keenya bultootti jijjiirrachuuf irratti walii galle. Sana booda akkuma aadaa Oromootti sirna gaa'elaa keenya raawwannee anaaf Addaamuun haadha manaa fi abbaa manaa waliif taane. Jireenya gammachuu kana hin jedhamnes waliin arguu eegalle. Maatiin koo iddoo olaanaa Addaamuuf kennu. Addaamuun garuu hanga kanaatti Maatiikoof iddoo hin kennu. Fira koo kan ta'an hunda gaafa isaan mana keenya dhufan humna ol natti dheekkama. Irra darbees hin nareeba. Ani immoo reebicha isaas ta'e dheekkamsa isaa obseen isa waliin jireenya koon itti fufe. Haaluma kanaan osoo jirru ijoollee lamaan da'eefi. Inni tokkoffaa dhiira yommuu ta'u isheen lammataa immoo dubaradha. Guyyaa guyyaatti amalli Addaamuu natti cimachaa dhufe. Yeroo maatiin koo dhufanii mana keenya bulan hinaaffaa kana hin jedhamne hinaafa. Tasa ijaan argaa firoota tokko hin jaallatu. Maaliif akka ta'e anumaaf gaaffiidha. Maaliif yoo jettan sababa isaa gaafan isa gaafu deebii sirrii ta'e naaf hin laatu. Guyyoota baay'ees sababa firoottan koo dhufanii mana keenya bulaniif wallolleerra. Kana hundaa garuu haadha koo fi abbaa kootti dubbadhe hin beeku. Nan dhoksadha. Garuu yoon dhoksadhes gaafa guyyaan ga'e maatiin koo hundi isaanii baranii akka inni isaan hin jaallanne isa hiikte malee naan jedhani. Isaatiinis baay'eetti jibbani. Mana keenyas guutummaan guututti lagatani. Ani immoo Addaamuudhaan humna kootii olitti hin jaalladha. Amma immoo irra darbee abbaa ijoollee koo lamaanidha. Isarraas adda bahuu hin barbaadu. Ijoollee koos abbaa malee hin guddisu jedheen sababa amala abbaa manaa kootiin maatii koo irraa citeen isa waliin bahe. Ani takkaa ta'eera jedheen gubadheeman isa waliin jiraachuun filadhe. Addaamuunis immoo maatiin koo fi firoottan koo irraa cinaan gammachuu kana hin jedhamne gammade. Isa dur guyyaa baay'ee walitti buun amma karaan walitti bu'insaallee amne. Ani maatii koo irraa cituun yoo na aarses abbaa manaa koof ijoollee koof jedheen isaan irraa adda baheera. Rabbiin inni hundaa danda'u abbaa manaa amala hin qabne hunda nuuf haa sirreessu. Galatoomaa. Dhaggeeffattoonni keenya hordoftoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa jalqabarraa kaasanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Egaa qophii keenya irraa akkasii waaqayyottan waa hubattan ittinis bohaartan abdiin keenya guddaadha. Mudannoo jaalala, ergaa jaalala, xalayyaa jaalala, walaloo, asoosamaa fi kanneen kana fakkaatan qabna. Karaa kamiin immoo ergannaa yeroo jettan karaa lakkoofsa Telegiraamii Duwwaa 965 48 96 13 barreessuun nuuf erguu dandeessu isiniin jenna. Chaanaala keenya warreen haaraa taatan anaa dhufu isiniin jenna. Subscribe, share, like, comment gochuun deeggaruu hin dagatina. Qophii gara biraan haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.